Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo kanneen chaanal Afrikaa Samsiing irratti hordoftan. Egaa nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isiniif qaqqabu. Tole egaa hordoftoota keenya viidiyoo har'a kanaan walitti deebinee jirra. Egaa barnoota keenya kanarraa keessatti jechuudha. Ani viidiyoo kana keessatti jechuudha. Wanti isin agarsiisu bilbila keessan jechuudha akkuma bitattaniin bilbilli keessan yeroo isin jalaa bade akkamitti akka isin bilbila san barbaaddanii argachuu dandeettan. Karaa jalqabuma ittiin haala bilbila keessan booda ittiin barbaaduu dandeettan ittiin qopheeffachuu dandeettan sitti agarsiisaa jechuudha. Tole kun waan hedduu gaariidha. Bilbila keessan isin jalaa bade yookiin hattuun fudhachuu qofaa miti. Paaspoortii isaas yoo dagattan paaspoortii yeroo jennu bilbila keessan yeroo cuftan jechuudha cuftanii bantan piinii ishaaraa fuulaa akkasumas fiingaapiriintii fi paaspoortii yookiin paatarnii isa jennu kana jechuudha yoo irraanfattan salphumatti jechuudha osoo wanta bilbila keessan keessaa qabdan footoo viidiyoo aadiyoo fi dookumantiilee garaagaraa jechuudha kan isin bilbila keessan keessaa qabdan tokkichallee osoo isin jalaa hin badiin bilbilli keessan akkuma duraan fayyadamaa turtanitti haala salphaadhaan paaspoortii san qofa irraa gubuu dandeettan yookiin ammoo irraa hiitanii akka gaafa haara jalqabaa bitanitti deebisuu dandeettan sitti agarsiisaa jechuudha. Tole kun waan hedduu gaariidha. Viidiyoo dabre keessatti jechuudha. Akkamitti akka irraa hiiktan isinitti agarsiisaa ture jechuudha yookiin ammoo paaspoortii dagattan yookiin ammoo paatarnii dagattan akkamitti akka irraa gubdan isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Akkasuma jechuudha bilbila keessan kasi jalaa bades haala kamiin akka isin barbaaduu dandeettan viidiyoo dabre keessatti isinitti agarsiisaa jira. Viidiyoo sanis chaalaan Afrikaa Samsiing jala galuudhaan daawwadhaa isin jedha. Tole egaa fotoon keenya jechuudha. Warroonni jalqabaaf gara chaanal Afrikaa Samsiing haa dhuftan barnoonni keenyatti tole chaanal keenya subscribe godhaa. Viidiyoo keenya kan daawwattan yoo jaalattan laayik godhaa hiriyoottan keessaniifis qoodaa isin jedha. Gaaffii fi yaada qabdan koomantii irratti nuuf katabaa. Tole maal gootu bilbila keessan jechuudha yoo inni isin jalaa bade akkasuma jechuudha paaspoortii fi paatarnii garaagaraatti yoo hidhattan jechuudha salphumatti irraa gubuudhaaf yookiin ammoo irraa hiikkachuudhaaf bilbila keessan kasi jalaa bade barbaaduudhaaf maal gootu dura qopheeffachuudhaaf siitingi bilbila keessan irra ni galtu. Tole sana booda jechuudha as iddoo kanarratti ni gartu jechuudha iddoo akkaawuntii fakkeenyaaf akkaawuntii gara siitingii yookiin akkaawuntii siitingii kan ni gartu jechuudha. Asirratti akkaawuntii kanas isin saayin in godhuudha qabdu jechuudha. Erga akkaawuntii kana haala kanatti saayin in gootanii boodallee wanta isinirra barbaachisu jira jechuudha. Haala kanatti iimeela keessa wajjin saayin in gootu jechuudha. Tole an already saayin in godhee jira isinitti agarsiisu dhumaaf dhufe jechuudha. Tole sana booda maal gootu asirra ni cuqaaftu jechuudha. Tole erga haala kanatti asirra cuqaaftanii booda maal gootu tole obsaan eegnu. Tole haala kanatti erga irra cuqaaftanii booda ol harkiftu jechuudha. Haala kanatti ol harkiftu sana booda oluma harkiftu iddoo kanarratti jechuudha find my mobile iddoo jedhuun argattu al tokko ofirratti ni cuqaaftu. Sana booda deebitan jechuudha iddoo iimeela gubbaa kanarratti iimeela olitti liinkii ni argattu jechuudha. Liinkiin maal jedhaa find my mobile.samsung.com jedha. Iddoo kanarratti ni cuqaaftu jechuudha. Bilbila gosa biraallee yoo ta'e bilbiluma gosa saniitiin isiniif baasaa jechuudha asirratti. Sana booda isin asirratti ni cuqaaftu. Erga achirratti cuqaaftanii booda maal gootu akkaawuntii keessan walumaa galatti isin already sign in godhee jira jechuudha. Seenetumaan haala isaa isinitti agarsiisuu dhufe jechuudha. Isin akkaawuntii keessan itti guutanii sign in gootanii akkasuma jechuudha miseejii isin ergamuun isiniif ergamuun jechuudha verify godhuudha qabdu jechuudha. Already waan hundaa xumuree jira jechuudha. Haala kanatti naaf banaa jechuudha. Isin ammoo waan hundaa guuttanii xumuruudha qabdu jechuudha. Tole erga haala kanatti dhuftanii seentanii booda maaltu isin eegama? As ni agartu fuula kanneen irratti ni agartu. Fuulli kunniin irratti jechuudha maal wajjin irraa eegama kun maappii yeroo bilbila keessan isin jalaa bade ittiin deemtanii bilbila keessan barbaadachuu dandeettanidha jechuudha. Akkasuma jechuudha bilbila keessan jechuudha isa isin jalaa bade sana yookiin ammoo jechuudha bilbila keessan kan paaspoortii dagattan sana irraa iddoo itti gubuu dandeettanii jechuudha. Fakkeenyaaf as viidiyoo duraan dabarsan keessatti isin agarsiisee jira jedheera. Viidiyoo sana deemtanii akkaataa itti bilbila keessan kan paaspoortii dagattan paatarnii isaa dagattan walumaa galatti bilbila keessan kan isin waan sukuriitii hidhattan dagattan jechuudha. Gonkumatti bakka takkatti ishaaraa fuulaatii fi akkasuma paatarnii garaagaraa bakka takka illee hidhattan bakkuma takkatti irraa gubuu dandeettu jechuudha. Faayila keessan tokkollee isin jalaa hin badu isinitti agarsiisee ture jechuudha sanis.
viidiyoo keessan dhaqxanii daawwachuudha qabdu jechuudha. Tole maal gochuudha qabdu fakkeenyaaf asirratti jechuudha sagaleedha inni kun viidiyoo san keessatti sagalee kanas kaasee jira. Yeroo bilbilli keessan sun isin jalaa bada jechuudha sagalee kanaan alarmii irratti iyyisiiftanii bilbila san barbaadachuudha dandeettu jechuudha. Akkasuma jechuudha kun lookii jira lookiidha. Lookiin kun ammoo piiniidhaan bilbila san nama bilbila san jalaa fudhatan piiniidhaan irratti cufuu dandeettu jechuudha. Fageenya irraa fageenya teettanii biyya kanarraa biyya biraa teettanii fageenya barbaadan teettan jechuudha. Piiniidhaan irratti cufuudha dandeettu jechuudha. Kun ammoo tiraak lookeeshin jedha. Iddoo inni jiru yookiin ammoo iddoo bilbilli keessan sun jiru maappiidha yookiin ammoo lookeeshina iddoo nama bilbilli sunitti argamu jechuudha. Deemtanii xiyyaan barbaadu jechuudha. Yeroo xiyyaan jennu haala kanatti xiyya kanaan haala kanatti isin agarsiisaa jira gubbaa kan agartu iddoo ani jiru sa'aatii kana iddoo nama jiru xiyyaan agarsiisaa jira jechuudha. Xiyyi kun olii gadi hin socho'u iddoo sanirraa olii gadi hin socho'u yoo isin namni sun fageenya bakka bilbilli keessan jiru sanirraa olii gadi hin socho'u jechuudha. Bilbila biraatiin gaafa barbaadan kallattimaan iddoo sana deemtanii dhaquudha dandeettu jechuudha. Yookiin ammoo lakkoofsa adireessa iddoo sanii asirratti isiniif kennaa jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti iddoon ani jiru kun 63 meezaa roodiidha. Meezaa roodiin isa kana iddoon ani amma sa'aa kanatti jiru bakka xiyyi kun irratti argamu jechuudha. Bilbilli kiyya isa kana as kunoo chaarjaa 63 sa'a kanatti of keessaa qaba. Bilbiluma isa kanaa jechuudha. Gubbaa kanarratti illee akkuma isin agartan chaarjaa 62 jechuudha. Waan inni parsantiidhaaf akkana gargar kaa'eef hin beeku. Bilbilli kun jechuudha walumaa galatti sa'a kana bilbila nama harkaa qabu jechuudha. Amma bilbila biraatiin yookiin ammoo divaayisa biraatiin gaafa seentanii ilaaltan sirriitti wanti isin jedha jechuudha. Tole chaarjaa isaa nin sirreessa ni agartu jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanarratti yoo kilikii gootan maree loodiing isiniif godha jechuudha. Isa sirrii sa'a sanitti bilbilli sun chaarjaa keessan qabduu fi faayila keessan guutuu bakka isinitti argamtan guutuu sa'a sanitti isiniif fida jechuudha. Akkuma isin agartan kunoo 62tti haala kanatti wal qixxeessee fidee jira jechuudha. Gubbaa kanatti kan normaal amma irratti agartan kan qabatamaa inni gubbaa kana jechuudha. Amma akkuma isin agartan jechuudha. Kan normaalii namni martuu bilbila isaa irratti argu kun ammoo jechuudha isa maappiidhaan yookiin ammoo ani onlaayinaan bilbila kiyya ilaalaa jiru jechuudha. Kun ammoo meezaarood 63 jechuudha. As 63 irratti argama bakka tuqaalamaan jidduu kanarratti karaa meezaarood jedhama. Xiyya kana haala kanatti xiyya kanaan dhageessaa jechuudha. Tole fakkeenyaaf lookeeshina kana as piinii kana look irratti gootan isinin jedhee jira jechuudha. Lookeeshina kana isa kana haala kanatti isiniif geessas isinin jedhee jira jechuudha. Dabalataan jechuudha akkaataa kallattii guutuu viidiyoo asiin dura dabarseerraa argachuu ni dandeettu jechuudha. Tole inni biraa jechuudha baakaap jira. Baakaapii kana jechuudha wantoota isin fayyadan keessatti ni agarsiiseera. Baakaappiin kun viidiyoo fakkeenyaa fi wantoota isin jalaa faayila keessan keessaa bade yookiin ammoo akkaawuntii keessan kana irra jiru jechuudha. Isiniif deebisa jechuudha bilbila biraa irratti fakkeenyaa fi bilbila biraa yoo qabaattan bilbila sanatti deeffachuu dandeettu baakaap gochuu dandeettu jechuudha. Fageenya irraa fageessitanii faayila san deeffachuu dandeettu jechuudha. Kanas haala kanatti kanneen hundaa maal godhuu dandeettu jechuudha. Lookeeshina kanas waan hundaa jechuudha raayitii irratti guuttu jechuudha. Ofiinuu raayitii isiniif guuttama jechuudha. Raayitiin isiniif guutama jechuudha. Lookeeshin kanatti haala kanatti isiniif guutama. Isinis kanneen hundaa raayitii ni guuttu. Haala kanatti jechuudha. Raayitii ni guuttu jechuudha. Kunoo piinii fakkeenyaa fi haala kanatti itti guuttu. Haala kanatti piiniidhaan wantoota garaagaraa hundaa itti guuttu jechuudha. Piiniidhaan haala kanatti guuttu jechuudha. Kunoo ishaaraan kiyyas irraan badu jechuudha. Gaafa namarratti fageenya irraa fageenyatti cuftan ishaaraan keessanis irraan badu piiniis haala kanatti hidhattu. Gaafa piinii guutan piinii barbaadan jechuudha. Ni guutu jechuudha. Piinii wal fakkaataa guutu. Gaafa piinii guutan piinii wal fakkaataadha guutu jechuudha. Iddoo lachuu irratti akkam guututti kan gubbaa dura guutee jira. Kan jala irrattis piinii wal fakkaataa guutu jechuudha. Inni biraa jechuudha unlocking inni kun ammoo jechuudha bilbila biraa irra galtanii jechuudha yookiin ammoo faayila biraa irra galtanii divaayisa biraa irra galtanii unlock godhuu dandeettu jechuudha. Dhiifama unlock godhuu dandeettu jechuudha. Yeroo kana jedhu paaspoortii bilbila keessanii yoo dagattan ishaaraa fingerprint walumaa galatti yoo bilbilli keessan cufamee isiniif hojjechuu jechuudha yookiin ammoo banuu dadhabdan kanaan bilbila biraa irra galtanii haala kanatti irraa guuduu jechuudha. Isa kana unlock godhuu kana fayyadamuudhaan irraa guuduu jechuudha. Tole egaa hordoftoota jechuudha isiniif garaa abdii qabachuudha viidiyoo kana waan isiniif hin galle jiraate immoo koomantii irratti naaf kataba isiniif sirreessa isiniif deebisaa jechuudha.
Tole egaa hordoftoota jechuudha viidiyoo kanarraa akka gammadan abdii qaba. Viidiyoo isa dabre ammoo viidiyoo kanaa wal qabataa sirriitti daawwachuudhaan irraa fayyadamaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota jechuudha walumaa galatti barnoonni keenya kan qabannee dhufne kana fakkaata. Barnoota biraatiin hanga deebinee ol geenyutti waan nu daawwattaniif galatooma yeroo gaarii isiniif haa ta'u.